Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya baga bacaqii gannaa baatanii booqaa birraa geessan isin jechaa qophii keenya ammas barnoota torban kanaa jalqabnee jira. Egaa qophii keenya har'aatiin gaaffilee barsiisoo fi bashannansiisoo ta'an muraasa kan isin biraan geenyu ta'a. Qophicha qopheessuudhaan kan isin faana turu ani Lobee Girmaa, ogeessi kaameeraa keenya ammoo Firaa'ol Abrahaamidha. Aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jennee isin affeerranneerra. Tolee duraan dursee baga geessan siin jedha. Baga wajjin keenya. Maqaan keenyudha. Maqaan koo Indaalee Adaaneen jedhama. Maqaan koo Sooressaa Fantaan jedhama. Maqaan koo Caalumaadha. Maqaan koo Taammiruu Toleeraa jedhama. Arsiif tirrii jenna. Shawaaf ammoo ragada jenna. Wallaggaa fi Harargeedhaaf maal jenna? Harargeedhaaf shubbisa jenna. Wallaggaadhaaf sirbuma jenna. Itti amantee? Kanumatti hin beeku. Yaalli carraan sii kennaa deddeebi'i yaala. Harargeedhaaf shubbisa. Wallaggaadhaaf immoo iyyaase. Harargeedhaaf geelloo jenna. Wallaggaadhaaf immoo beeku. Yaalte itti yaale meestii samma jetta. Wallaggaaf Harargeef geelloo yoo jenne Wallaggaadhaaf Harargeef shaggoo yoo jenne Wallaggaaf geelloo. Itti amantee? Arsiidhaaf tirrii yoo jenne shawaadhaaf ragadaa jenna. Wallaggaa fi Harargeef maal jenna? Sirba jenna. Sirba jenna. Itti amantee? Lamaan isaaniitiif iddoo tokkotti sirba jennaa? Sirba jenna. Shubbisa. Shubbisa eenyuuf jenna? Shubbisa Harargee. Harargeedhaaf shubbisa jenna. Tole Wallaggaaf hoo? Meeku. Amantee garuu Harargeef shubbisuma jennaa? Na fakkaata garuu shubbisa. Namicha tokkotu hanqaaquu ja'a bitate. Lama harkaa cabee, lama naffeellatee, lama nyaate. Meeqa tafaaf? Zeeroo. Amantee? Hinaafne kaa maali jaa keessa lama bahe waan ta'eef fixeera. Lama nyaate, lama naffeellate, lama harkaa cabee kanaafuu zeeroo tafaafi? Zeeroo tafaafi. Amantee? Xamaneera. Zeeroo. Amantee zeeroo tafaafi? Hanqaaquun suma zeeroodha waan ta'eef zeeroodha. Omtu nafuuf. Duwwaa dhagaa. Maaliif? Lama nyaate, lama naffeele, lama hin cabse. Maaltu jira dee? Jawuma kan qabu. Kanaafuu? Jawuma homaan qabu bakka. Amantee? Harka isaa duwwaa jira. Isa nyaate garaa isaa keessatti isa inni bu'aa isaati. Isa cabse immoo faayidaadhaan waan cabseef beeka. Isa immoo affeele miti? Isa affeellate bakka homaan qabu. Lama tafaaf. Amantee? Inni affeelee lama nyaatee akka yaadutti lama tafaaf jedhee yaada. Dhabaaf malee fooniif nu uume jette sareenii mammaaksi jedhu jira. Saree afaan qabate akkas jedhe moo mammaaksi kun maal ibsa? Akka aadaa Oromootti uumama garaa garaa fayyadamee namoonni ergaa isaan dabarfata. Saree jedhetu hin ta'in namatu iddoo saree bu'ee haasa'e jechuudha. Yookaan mammaaksa kana mammaakee malee sareen afaan qabaattee miti. Namatu fakkeessuudhaaf akka sareetti fakkeessee dubbate malee sareen kana hin jettu. Namatu itti fayyadamuudhaaf jecha kanatti jedhe malee sareen kana hin jettu. Wanta yaada mammaaksaa fi saree sana wal qabsiise nama tokkotu itti moggaaseeta akkas jedhamaadha. Malee nama waan sanatu dubbatee miti. Akkana. Mammaaksi kun yaa kan ibsa Oromoon mammaaksaa waa ibsaa dhabaaf malee fooniin nu uumeen hin dhabne malee nuti foon nyaannaadha akkanatti fakkaatutti dhaba keenyaaf malee nullee kan jaalannu akka waan fedhii kan isaan hawwan tokko garuu argachuu waan hin dandeenye wayii ibsa jedhee yaada akkanaan qabu. Amantee? Manni isaa farda gulufsiisaa jechama. Malleen dubbii afaan Oromoo keessaa kana maaliin ibsanna? Arbeessa yookaan ukukkubsee. Waan tokko guddisanii yookiin immoo amma fakkeenyaaf handaaqqoo teephaan takaalu yeroo jedhamu handaaqqoon teephaan hin takaalamtu jechamadha jechuudha. Guddisanii waan guddisanii yookiin immoo exaggerate gochuu kan barbaadan tokko kan itti fayyadaman jedhee hin darbani. Malleen dubbii yookaan guddisanii kuni maal jedhama? Bakka
baay'isu waa baay'isu jechuudha dubbii baay'isanii haasa'u jechuudha. Gosa bal'ina mana sanaa irratti hundaa'etu manni isaa wanta farda gulufsiisuuf manni garuu farda hin gulufsiisu manni namtu keessa kaatee hin xumuru waan ta'eef bal'ina mana sanaa irratti hundaa'etu maaliif jennaan manni isaa bal'aadha waan jedhu wayii kaaseet kanaafuu malleen dubbii afaan Oromoo jiram jechi kuni malleen dubbii afaan Oromoo keessaa sakam keessatti ramadama. Naaf latta? Naaf latta? Maafan si filadhanii sin gaafachaa jira. Yoo filannoon aadaa ta'e hin kaa yookiin beekuu dhiisuu danda'a san jedhu. Yaala tumtamma bittu. Malleen dubbii isaa keessaa iyyuu. Manni isaa yaa bal'ina ibsa. Bal'ina wantichaa ibsa. So malleen dubbii afaan Oromoo keessaa jecha kana maaliin bakka buusnare? Way anuu afaan Oromoo irratti hin beeku. Tole gaaffii koo fayyamamaa waan taateef guddaa galatoomii ayyaana gaarii. Ishisiif illee ayyaana gaariin jedha galatooma. Tole gaaffii koo fayyamamaa waan taateef galatooma. Nagaanaa ta'e ulfaadhootis. Galatoomatillee. Baay'ee galatooma kabajama. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin keenya amma ammaatti daawwachaa turtan egaa kana fakkaata ture irraa barattanii akkasumallee ittiin bohaartaniitu jenneetudha kan nuti abdii qabnu gaaffii gaafachaa ture keessaa muraasa deebisuuf yaalaa gaaffii tokkoffaa gaafanne irratti Arsiif Tirrii yoo jennee Shawaadhaaf ammoo Ragada jenna Wallaggaa fi Harargeedhaaf maal jenna jenneetudha kan nuti gaafanne egaa Wallaggaa fi Kumkummee fi Geelloo jenna akkasumallee Harargeedhaa fi Mirrisii fi Shaggooyyee jenna jechuudha. Gaaffii lammaffaa gaafanne irratti ammoo namicha tokkotu hanqaaquu ja'a bitatee lama cabsee lama naffeellatee lama nyaate meeqatu hafaaf jenneetudha kan nuti gaafanne namoonni hedduun omtuu nafuuf zeeroo tafaafi jechaadha kan isaan turani lama cabsee lama badeera lama ammoo naffeelee lama ammoo nyaate jechuudha. Inni nyaate isuma affeele gaafa ta'u lamatu hafaafi jechuudha. Gaaffii sadaffaa gaafanne irratti ammoo dhabaaf malee fooniif nu uume jette sareeni mammaaksi kuni maal ibsaa jenneetudha kan nuti gaafanne mammaaksi kun egaa sareetu afaan qabaatee dubbatu tun taane nameessuudha bakka namaa buusanii jecha tokko odeessuudha jechuudha. Gaaffii keenya afuraffaa fi sadhumaatiin ammoo manni isaa farda gulufsiisaa kan jedhu malleen dubbii keessaa jecha kanaa kamiin bakka buusnaa jennee gaafanne egaa malleen dubbii keessaa inni kun arbeessuu jechuudha. Arbeessuu jechuun immoo waan hin jirre akka waan jiru godhanii waan xiqqaa ta'e tokko guddisanii haasa'uu akka jechuutti kamaa jechuudha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin keenya haga ammatti hordofaa turtan egaa kana fakkaata ture nu daawwachaan waliin turuu keessaniif hedduu isin galateeffannee qophicha qopheessuun kan isin faana ture ani Lubee Girmaa ogeessi kaameraa keenya ammoo Firaa'ol Abrahaamidha. Torbee qophii kan birootiin aga walitti deebinutti nama torbanii nu haa taasisu. Oraa bulaa.